wanta waaqayyo siif godhee fi eessaa akka dhufte maqaa kee waan waaqayyo gooftaan waldaa kanatti sitti dubbatee irraa si fayyise dhugaa baataa siif immoo fayyina ta'a namoota as jiran kanaaf illee dhuga baatii isaanis fayyina ta'a jechuudha. Ani maqaan koo Marshaa Gammachuun jedhama asuma keelladha. Wanti waaqni naa godhe waan sadii ammaaf waan dhugaa ba'u. Ana fuula koo baay'ee na dhukkuba ture. Mana yaalaa ispeeshaal qodaa baay'een deddeebi'aa ture. Irraas fayyuu hin dandeesse. Sadarkaan itti nama fuuldura deemullee of jibbeen qaba. Fuulleedhuma mana keessatti irree of ilaaluun ture. Achirraa guyyaa tokko asuma waldaa saba keessa osoo hin taa'eeru raajiin keenya namni waaqa na waamanii koottu naan jedhan. Achirraati waaqayyo fuula kee kana sirraa hin xaragaadheera dhugaa ba'i naan jedhan. Isheedheen deebi'ee achirraati sa'aatii booddees akka carraa dhufeen raajiin keenya sa'aatii booddees namoota fuulduratti yaamanii zayita dibataa diban ture. Achi anis carraa kana argadhee zayinni fuula koo tuqeerraan asuma waldaa kana keessaa oduun bahi fuula koo keessaa wanta akka malaa adii yaa'uu jalqabe. Achirraatti adeemsuma keessa fuulli koo naa fayyee. Kanaaf yaa saba waaqayyoo isa manni yaalaa dadhabe asitti nan fayyee kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa. Waaqayyo gooftani fuulli kee kuni malaatu yaa'aa ture si dhukkubee raajiin faa sii kadhatanii battaluma isaan sii kadhatan sana zayitii dibattee sanaani dibadhu siin jennaan dibattee wanti malaata odoo asiin bayinuu si keessaa yaa'aa ture. Osoo manas waldaa kana keessaan bahi yaa'uu jalqabe achirraatti adeemsa keessa sirrittaan fayyee amma fuula koorraa. Dhibeen fuula kee kun hin jiru kan ispeeshaalistiin qodaa dooktoriin baay'ee si yaalaa ture sanirraa amma dhibee sanirraa muluu bilisa baateerta. Fayyeera. Mee saba waaqayyoo namni kana dhaga'u namni dhibee qodaarraa sanaanuu dhibee fuularraa kan fayyu mee ammayyuu dabalaatii waaqayyoo sirriitti galateeffadhaafi. Dhugaa baatiin koo inni lammaffaa immoo garaatti baadhee jechuudha. Cheekaappii isa dhumaa deemeen ati guyyaan kee qaata darbeera. Guyyaa akkana uffata kee hunda qopheeffadhu kootuti marfee ciniinsuus waraanna akkasiin deessaadha. Nan galee ofittaan gadde maali haa waaqayyoo maalan godha laateedheen guyyaadhuma san kasin dhibuna dhukkubee galee jechuudha. Achirraati galgaluma san na dhukkubee osoo bariin mana yaalaa na geessanii nan ciisee ijoolleen yeroon kee darbeedhan sun akkamittan da'a laateedheen nan sodaadhee ciisee yaa waaqayyo na gargaarii operaashinii illee istiishii tokko laaciniisuus natti hin dheeressine dheessuma kadhadhu isa hundarraa nagaadhaan nan dee daa'ima koo nan ammadhee kara manaan galee waaqa naa galateeffadhaa. Mee ammallee sirriitti harka keessa walitti reebuudhaan waaqayyoon galateeffadhaafi. Inni sadaffaan immoo da'ee guyyaa sadaffaatti na dhukkube. Hafuurri koo olis hin ba'u gadis hin bu'u. Dhoggaan ciise na sodaadha. Nan du'aa laateedheen achumaan hirkadhee numan taa'achi mana yaalaa na geessanii yennaan oksijiin ishii xiqqaateera riiferaa taatuti haa ciistuu. Ammaaf garuu amma riiferii isinii barreessinutti oksijiinii goona fedhan. Achuma taa'een inni nagaan na hiike operaashinii tokko malee oksijiinii koos bakkatti naa deebisaati raajitti naa bilbilaa naaf haa kadhatamuun jedheen obboleettii kootiin. Achi ammasumattuu go'i waan isaan jedhanii deemtee oksijiiniin si haa ta'uttee nan deemee achi doktoroota keessaa waaqni na gargaaree tatiin ciistu saraasii keetirraa isii. Kanaafuu manumatti galtee qoricha kee fayyadamtaatii. Galeedhanii qoricha naa kennanii nan galee jaarsonni waldaa dhufanii naa kadhatanii naan fayyee daa'imti koo nagaa manni koo nagaadha. Kanaafuu yaa saba waaqayyoo naa galateeffadhaa kanallee. Eebbifamii waaqayyoo baga si gargaaree waaqayyoo baga si fayyisee. Isheen maqaan koo Ayyaantuun jedhama. Ani waldaa kanatti waaqayyoo dhukkubarraa na fayyise yeroo baay'ee sagantaa kanan hirmaadhaa fayyisuu harka waaqayyoos waanan beeku sagantaa kan deddeebi'een hirmaachaa ture amma guyyaa wayii dhukkuba kana waggaa 3 fitee gara arfaffaatti deemeera dhibee dugdaan qaba baay'een dhukkuba dugdi kun yeroo baay'ee illee yeroo warri dugda dhukkubsatan yeroo achi baanee gachiifatan asuma keessatti iyyuu achi bahee kadhachiifadheen beeku. Maaliif waaqayyoon dhukkuba namaa keessa namaa gadi fageenya dhukkuba kana argee natti dubbatadheen baay'eetuma deddeebi'aa ture bakka baay'een itti abdii kuteera guyyaa kadhata koollee irraan fedhi guyyaa dhukkuba kanallee baay'een bakka dhagneeffadheetuma bakka hin kadhachiifadhu
waaqayyo na argadheetuman guyyaa tokko dhufee asii saba gidduun ta'a mucaa qabeen jira bakka dhukkubni kun godhaatii mamoo maaliif dhibee dugdaa godhadhee dugdaan lafaa ka'u dugdaan taa'u dugdaan dhaabatu dugdaan hojjetu eenyumaan bakka gugunguma malee waaqayyoon as bahee kadhachifadhee beeku waaqayyo na argee mucayyoon kun ka'ii goottonnaanan ka'ee amma raajiin faayiroo na dubbisanii akkana bahee isaan waabanii ennaanan bahee dhaabadhee dhukkuba dugdaati ati yeroo baay'ee dhukkubsatta dugdaan dhukkubsatta jennanan baay'een dhukkuba dugdaan qaba bakka narra bubbuleera waggaa 3 waliin jedhanii isaan ogguma sana natti harka isaanii natti buusanii naa kadhatanii yeroo sana kaasee asiillee mucaa wajjin saganticha dhufne jira baay'ee kan nama ajaa'ibu dhukkuba sana ishiinis beektii na dhukkuba garuu gaaf sana akka tasaa waaqayyo dhimma kootti bu'ee dhukkuba sana irraa na fayyise waaqayyo galata argatu sabni waaqayyo ililleedhaan waaqayyo naa galateeffadha. Mee sirriitti waaqayyoon ililleedhaan galateeffadhaa fi raajiinfaa harka kaanii sirra sii kadhatammoo fayyi dhibee dugdaarraa jedhanii siif kadhatan. Fayyiteetta bakka jedhanii harkanatti buusan as gubbaa dhaabadhee sana ol ba'ee mucaa koo namni harkaa fuudhee fayyiteetta dhanii isaan natti dubbatanii bakka ogguma sana kaasee nan fayyeenni. Eebbifamii waaqayyo si wajjiniin haa ta'u fayyi hafi. Ani maqaan koo Geeteen Aggasaan jedhama kanan jiraadhu keellaadhuma kana. Wanti waaqayyo naaf godhe wanta guddaadha lafa kanatti dhukkuba kaleetiin baay'een ji'a tokko dhukkubsachaan ture hojiinan hojjedha maalin jedha utuma akkas jedhu booddee narra gate baay'ee na dhukkubaa ture jechuudha. Utoo baay'ee na dhukkubaa ture dafinoo mana yaalaa deeme mana yaalaati kaleen kee infekshinii ta'eera naan jedhanii achi gulukoosiin harka koo irratti hintini na laatanii qoricha deddeebi'een fudhachaa ture mana yaalaati. Qoricha deddeebi'ee fudhachaa ture umaana dhiisuu dide. Na dhiisuu gaafa inni didu innoo na dhiisuu dideera maalan godha dhibeen kunoo na dhiisuu dideera innoo na ajjeesuudhaaf jedheetti meennaan hayi rakkoon hin jiru qoricha biraa siif laanna yoo kun si didees qoricha biraa si laamna naan jedhani ani qidaameedha kanan fixu ture mana yaalaati qoricha koo achi akkas naan jedhani booddeetumaan kanaan rakkadhu gooddanyaan koo tokko roobii torbee irraa as dhuftee turte. Jimaata waldichi jiraati waldaa dhaqii kadhachiifadhu naan jettee naananii gara waldaa kanaa dhufee jimaata ganama jechuudha. Gara waldaa kanaa dhufee hin ciisuu hin taa'u bakka baay'een cannaqama baay'ee na cannaqa uffata danda'een uffadhu utuma kanaan rakkadhu jimaatallee addoo kana walakkaa kanan taa'ee dhufee achi na cannaqa yeroo baay'een gadi ba'ee sagantaan kadhataa ga'ee dhufee kadhachiifadhee ergasii nagaa koon ta'ee bakka rafeen bulaa ciiseen bulaa gaafuma jimaataa sana galagalan fayyee ciiseen bulee bakka rafeen bulee waaqayyoon kana naa galateeffadha. Mee ammallee sirriitti gooftaa kana galateeffadhaafi. Qoy amma dhibeen kulaalitii keetii infekshinii ta'eera kasiin jedhan sun kan huccullee uffachuu dadhabde sun amma kaleen kee normaalii ta'e fayyeera. Normaaliidha bakka fayyeera amma uffata akkam barbaadettan uffadha akkam barbaadettan rafa akkam barbaadettan ta'a akkam barbaadettan deema kana booddee deemuu hin danda'uun ture bakka baay'ee na cannaqaa ture. Dura baay'ee dandeessee illee deemtu turte. Mee amma akkamittiin akka deemtu tubaa kanaaf kana gidduu mee deemi sirriitti nutti argisiisa. Mee harka keessa walitti reebuudhaan waaqayyoon galateeffadhaa fi haaleluyyaa. Mee harka ammallee wala harka keessa walitti reebaa waaqayyoon galateeffadhaa. Eebbifamii fayyii hafi waaqayyo baga si gargaare. Bakka madaa'ee dhodhee na dhukkubaa yoo itti kennu na dhukkubaa bakka ittiin kennu asii dhufeen cimaanii arma koo na dhukkubaa raajiin jedheen cimaan sagantaa illee xumurameera achi naaf kadhatee erga gaafa suniiti arma koo akka barbaadetti micaan ittiin kennaa naa fayyee fayyinaan jedhee naa kadhatee na fayyee waaqayyoon naa galateeffadha. Mee ammallee sirriitti waaqayyoon galateeffadhaa fi qoy mucaa kee deessee erga deessee booda mucaa kee sirumayyuu harma kee hoosisuu hin dandeessu ture. Arma koo ittiin kenna garuu na dhodhee na dhukkuba baay'een ittiin kennu arma isa tokkicha kana bakka yeroon itti kennu na dhukkubsiti waan ta'eef ittiin kennu arma isa kana harkaan qabeefa bakka sodaadhee amma na boochistuu ga'uutti arma kana baay'ee na dhukkuba ture. Erga raajiin faasii kadhatanii garuu hoosisuu dandeesse. Bakka akkam barbaadetti ofii koo harkaan hin qabu ofuma ishii qabattee hootiin nan dhukkubu bakka oggusuma kaaseen naa fayye waaqayyoon naa galateeffadha. Mee warri kana dhageessan waaqayyoon sirriitti galateeffadhaa fi eebbifamii fayyii hafi waaqayyo si haa gargaaru.
lammataa immoo obboleettii koo naa kadhachiisii naan jette ol dawwalteeti achi ishin immoo dawuudhaa fi achumaan obboleettiin koo akkas naan jetteen naa kadhachiisi naan jetteen jedheen achumaan namatti kadhachaa fi jirtu gargaaramteetteedha. Dhugumayyuu akka Waaqayyoo jedhe gargaaramteetti Waaqayyoo sirriitti naa galateeffadha nagaa ishii deesse waan ta'eef. Raajiin fa'aa dhaqii nagaadhaan deessi obboleettiin kee kun rakkoon ishiin mudatu jedhanii. Gargaaramteetti namatti kadhachaa fi jirtu nagaadhaan deessi naan jedhe. Nagaadhumaan deesse. Nagaadhumaan deesse odoo homtuun tokko irra hin ga'iin. Mee sabni kana dhaga'u harka isaa walitti reebee Waaqayyoon haa galateeffatu. Eebbifamii Waaqayyo si haa eebbisu.